Itima turutti nutti manijo. Sodaanun qabnu tokko jiraanna. Akka addunyaa kanarra jiran sodaannus sodaachuunis yeroo waaqayyoon nu kennitetti lubbuun deemtu. Gammadaan moo ala deemtu waan itti amannetti dhuga bawoonni jarri jedhaman jarri duraan koo akkuma silaa lubni keenya dhiqaadhaaf lubni balaa jedhan waan amananitti lubbuu jaraa kennanii Phexros akkana gadi akkanatti gadamma fannifamutti qulqulluun Phaawulos mormi isaa irraa citutti kan isa geessise maa'een amantaa miti jara keenya amantaa miti Istifaanos amma dhagaamtumamutti kan ga'e maaliif amantaa Yesuus Kiristoos Fayyisaa Addunyaati gatiin jedheedhaaf ilma gooftii ilma waaqaa waaqa kan ta'e gatii jedheedhaaf amantii ibsuun ni barbaachisa. Uummanni Oromoo immoo biyya eega malee biyya hin bittinneessu. Biyyi keenya Itoophiyaan afaan Oromootiin tajaajiluun akka maagaraatti cimsa malee biyya waan bittinneessu miti. Kanatti amanaan nuti keenya. Biyya addaan hin baasu. Biyya eega. Namoonni nama nu morman borjaraa gala. Waggaa arraa jalaa gala. Ingalaaf. Waggaa arraa miti. Waggaa kudhan waggaa shanarraa waggaa 20 arraa jalaa galuu fi danda'a. Kaayyoon nuyi ittiin deemaa jirru ifa fuulduree jiru. Ifa dhugaa Yesuus Kiristoos itti mul'isuudha. Lubbuun dheebottee jirti. Ijoollee jaraa waggaa 14 eega da'anii kiristinnaa kan hin kaasne jiru. Waggaa 20 bataskaanarraa nan fakkaatu jedhanii kan deeman jiru. Nuti itti gaafatama. Mana jaraa kan manatti hafan ijoolleen ani jara gurguddaa miti daa'imman kan argitan amma aadaa jara uffatanii gaafa kana keessa fiigan amma jara dhiiraa barsiifannee diyaaqonii godhan asumatti jarri dubaroollee faarfannaa faarfata sitti dhufanii nama gammachiisu gammadne lubbuun tokko waaqayyoodhaaf iddoo guddaa qabdi unkaan lubbuu amma kanaa hundaa miti kanaafuu dadhabanii lubni balaa karaa dheeraa dhufanii Korean achi jiran qulqulluun abbaa keenya Abuuna Saawiroos kanaan durallee maqaan moggaasaniitu akkuma beektan mari'annee isaan qulqulluu Phexros jedhaa jennaan jaranii turanii gaafa waliin haasofnu lakki qoyyaa samitii inni booda asooqwaanuma ta'ellee taabotallee dabalannee gashuu dandeenya malee Fayyisaa Addunyaa ta'uu waliin jenneetu isaaniin illee xinnoo rifachiisnee turre abbaa gati taaniif nu ijoollee koo gati taaneef irrifatanus maal ijoollee koo ijoolleen balleessuu dhiistuu abbaan immoo yoomiyyuu sirreeffataa deema jedhanii immoo dhiifama nu godhaniitiyyuu ammallee kadhannaan wajjin jiru waaqayyoo umurii dheeraa isaaniif illee haaqee dhagaa isaanii fageessa. Amma waan sodaannu qabnu jabaa biyyaa maal sodaannaa? Kan sodaannu waaqayyo miti. Ibsaan keenya hirkoon keenya utubaan keenya eenyuun qabna? Nu qabeenya qabaannee miti kan kana keessa galle. Waggaa dheeraa wal ijaarree miti kan kana keessa amma iddoo jiru kana kan geenye miti. Kun hojii eenyuuti? Rabbiif galannaa qabu. Rabbiin galateeffanna. Walitti dhufna. Tokkummaa keenya amma gammachuu keenya kan nu gammadan keessummaa nu gidduu jira. Amantaadhaan illee adda adda taanu malee dooktiriniidhaan gammachuu keessan dhagee baay'isee gammadee jira. Arra dhufa boreen dhufa tuun jedhuu jedhaniitu keessummaatu guddaa qabna of keessaa. Eega dhufanii mee amantaa waliin fakkaannu miti. Waliin fakkaannu dooktarii dhuma. Malee hundumti keenya Yesuus Kiristoositti amanna. Daqiiqaa muraasa tokko waa jedhamu eega dhufanii. Dooktarta gara dhufanii maaltu isaan fidee inni kama kamitti achi gidduutti argamta jedha Oromummaan kanuma ga'a. Walitti dhufnee sinsinniidhaan walitti dhufnee gammachuu walii gammadu jechuudha. Kanaafuu mee dhaamsuma isaanii irra bulee waaqayyo nutti nu godhateeffata. Maqaa waaqayyo abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluttis waaqayyo tokko. Ameen. Waaqayyo abbaa keenya abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guddaan baay'isee galateeffadha. Nuti kiristiyaanota hundumti keenya
immoo ani yoo ta'e waldaa Ortodoksii keessatti cuuqamu. Garuu Kiristoos kan jedhu maqaasaa amma kutaa tokko mana barumsaa galutti hin dhageenye. Barsiisaan koo namni Protestaantii tokko Yesuus Kiristoos kan jedhu innaan dubbatu dhagee gara koo yeroo sana gooftaa Yesuus Kiristoos fudhate nama waggaa 8 ta'ee jechuudha. Sabni keenya miidhamee jira. Sabni Oromoo jechuudha. Akka waldaa Ortodoksii immoo carraa kan qabu hin turre. Carraa guddaa. Waldoota hundumaa fuuldura sabni hedduu kan dhufe maqaa Kiristoosiin kan baatee dhufe waldaa Ortodoksii ture. Carraa guddaa. Garuu carraa kanatti maa hin baane. Waldaa Ortodoksii jechuudha. Keessattuu saba gara kaabaa jiru, saba Oromootiif saba gara kibbaa jiru jechuudha. Gara kibbaa jiru saba Oromoo dabalatee itti maayituu baay'inamanii. Mishinariin silaa, mishinariin warri miisiyoonni dhaqanii wangeela lallaban jechuudha. Miisiyoonni faranjii jechuu miti. Garuu wangeela warri lallabanii faranjii nama biyya keenya dhufu wangeela lallabuudhaaf dura afaan biyya sana baata. Amma Finfinneetti miisiyoonni Jarmanii, Suwiidinii, Ameerikaa yoo dhufanii mana barumsaa afaan Oromoo qabna. Kan itti barsiifnu waldaa maqaan Yesuus keessaa jechuudha. Afaan Amaaraa kan itti barsiifnu qabnu oolmaa Amaaraa dhaqu ta'anii jechuudha. Waldaan Ortodoksii faallaa kana hojjette. Maal jettee nama warra afaan keenya baraa jetti. Waldaan Ortodoksii seenaa keessatti afaan keenya baraa wangeela baruudhaaf afaan keenya barbaaduu hin jette. Kanaaf afaan Gi'iziitiin nannaa isaan lallabanii namni maqaa Kiristoosiin utuu dhaga'ee nafe. Naasaan qaddasanii sirna qulqulleessuu gaggeessan Kiristoosiin utuu dhaga'ee nafe. Kiristoosiin utuu dhaga'ee maqaa isaatu dhaga'ee fayyinni immoo hin jiru. Sababii ta'eedhaaf sabni keenya waggaa baay'eedhaaf maqaa dubaraan kiristaana ta'ee jiraate. Amma ifni nu ba'eera Waaqayyoon haa galatu. Warra akkasii warra lolanii warra dhaqanii falmanii wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jecha warra falmanii ka'uu isaaniitiif Waaqayyoon guddaa galateeffadha. Baay'ee gammadan hin jedhu Waaqayyoon haa galatu. Saba miliyoonii baay'eedhaan lakkaa'amuutu waldaa Ortodoksii keessa jira. Sabni keenya jechuudha, sabni Oromoo. Waldaa Protestaantii akkuma miliyoonotatti lakkaa'amu waldaa Ortodoksii keessa ga'anii warri lallabuu danda'an qeessota luboota waldaa Ortodoksii keessa jiran isaan kan lallabuu danda'an. Isaan Oromoota kan ta'an Waaqayyo kan nuuf kenne wangeela kan fudhatan akka ta'utti kan hubee waaqa yookiin teoloojii Ortodoksii kan baratan isaan saba keenyatti Kiristoosiin lallabanii aadaa saba keenyaatiin, walaloo saba keenyaatiin, yaadaloo saba keenyaatiin Kiristoosiin yoo tajaajilan inni keenya seexanallee mo'atee Kiristoositti maxxanuu danda'a. Kanaaf baga gammaddan isin jechuu barbaada. Ani soofii kootiin guddaa gammadee kanaaf sababii kanaatiif jechuudha Waaqayyoon haa galatu. Har'a waldaan kun waldaan Fayyisaa Addunyaa Ortodoksii Tawaahidoon kun dhaabbachuu isheetti gammachuu guddaa qaba. Waaqayyo maqaan isaa kan jedhamu yoo ta'u isin immoo jabaadhaa. Luboonni tajaajiltoonni wangeela hojjechuudhaaf ciniinnatanii mudhii keessan sanbata cimaadhaan hidhattanii gara fuulduraatti akka adeemtanii ani quxisuu keessanii tarii ta'uu danda'a yookiin annaas ta'uu danda'a garuu uumamti kana iyyuu isin gorsuudhaaf barbaada. Amantoonni immoo jabaadhaa tajaajiltoota keessan jajjabeessaa Waaqayyo sin eebbisu. Ani waldaa Oromoo warra wangeelaa du'aa ka'uu luutiranii keessaa dhufaa achitti luba waldaa kiristaanaatti waggaa baay'eedhaaf tajaajileera akkasitti na beektu gammachuu koo ibsuudhaaf barbaada. Waaqayyo sin eebbisu.
Asataka baisane galate farra warra jargina jarkenya wakayo dabale sari na ebisu jarkenya jarjennu aba jarojini dogma to pesa no aba jarri igari mo to dane gamachu kenya kana gamana namani